Humnootiin Israa'el caalaatti humnaan akkasumas ciminaan Gaazaa keessa akka jiran muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu dilbata kaleessaa dubbataniiru. המלחמה נמשכת אכן ביתר שאת, בעצימות. Kaayyoo keenya hunda galmaan ga'uuf jechuunis Hamaasin dhabamsiisuu, namoota keenya butaman hunda deebisuu fi Gaazaan lammata Israa'eliif badhaa akka hin taane mirkaneessuudha. Torban darbe murtii manni maree nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kan silaa hatattamaan dhukaasa dhaabuu gaafatu irratti Ameerikaan sagaleen kuffisuu isheetiif Netanyahuun galateeffataniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan dilbata kaleessaa sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin murtee kana ibsaniiru. With Hamas still alive, still intact. Hamaas ammallee lubbuun jiraatee jabaatee turuun ammas waan onkoloolessa torba raawwate sana deddeebi'ee akkasumas irra deddeebi'ee akka raawwatu taasisa. Sun salphaatti rakkinicha akka itti fufu taasisa. Bilinkan barbaachisummaa deeggarsaa fi meeshaa waraanaa kan akka Israa'el ofirraa ittisuuf ishee barbaachisu kennuuf cimsanii dubbatan. Kunis haal duree malee akka hin taane immoo ifa godhaniiru. Those rules apply to Israel as they do to any other country, including. Seeronni kun akkaataan itti fayyadama isaaniif barbaachisummaan dirqama seera gargaarsa namoomaa kan addunyaa kabajuu dabalatee akkuma biyyoota biroo Israa'el irrattis raawwatinsa qaba. Garuu lakkoofsi namoota nagaa Gaazaa keessatti du'anii dabaluunsaa itti fufee waan jiruuf waltajjii Dohaa keessatti gaggeeffame kan waggaa waggaan qormaata addunyaa mudatee irratti mari'achuuf gaggeeffamu irratti ejjennoon Ameerikaan qabdu cimsee qeeqamee jira. Muummichi ministeeraa Faalistiinotaa Mahammud Ishteyaa akka jedhanitti. It's not up to Israel only. It is those who have given. Israa'el qofa miti. Warra Israa'eliif ehama kennan dabalata. Ehamni kennan kunis akka isaan Faalistiinota ajjeesuu itti fufaniif aboo kan kennudha. Ministeera Haajaalaa Joordaan ka ta'an Ayman Sifaadi akka jedhanitti. In the United States we had a very blunt conversation with. Ameerikaa keessatti ministeera Haajaalaa biyyattii Bilinken waliin marii jijjiiraman finne geggeessineen hundi keenya jilla Arabaaf Musliimaa weerara kana dhaabsisuun dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gahaan gara kutaalee Gaazaa hunda akka seenu akka eeyyamamu taasisuun akkasumas eegumsi lammiilee nagaa akka mirkanaa'u taasisuun akka ilaalcha duraa argatu ifatti itti himne. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres akkasumas hirmaattooti waltajjichaa akka jedhanitti gargaarsi namoomaa akka seenu gochuuf dhukaasa dhaabuun akka labsamu iyyachuu itti fufnaa jedhan. Akkasumas Daayirektarri waliigalaa ka jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom Jenevaarraa duulli waraanaa kun naannoo Gaazaa fayyaa namaa irratti dhiibbaa geessisaa jira jechuun akeekkachiisaniiru. As more and more people move to a smaller. Namoonni baay'inaan gara naannoo xixiqqaatti yeroo deeman garmalee walitti qabamuun nyaata, bishaan, bakka jireenyaa fi ka qulqullina gahaa qabu dhabuu waliin wal qabatee dhukkubni akka babal'atu haala sanaan mijaa'u uumuutti jira. Hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa Gaazaa keessa jiran kanneen qaamaa fi yaadaan bututan akka gargaaraniif jaarmayaa keenyarraa gareelee gamas qubachiifne jirraa jedhan Dr. Tedros Adhanom.